waan hin qabne kennuu hin dandeessu. Waan qabdu kennuu hin dhiistu. Gaggeessitoota baay'ee hin kometinaa. Waanuma qaban isiniif kennaa jiruuti. Maaliif sirritti nu hin gaggeessu hin jedhinaa. Gaggeessitoonni akkasii waan akka sirritti gaggeessaa jiraniitti of yaadaa jiru waan ta'eef. Hanguma of shaakalsiifte saba kee gaggeessitus injifannoon ga'uu dandeessa. Dirree shaakalaa osoo hin dhaqin lolaaf qophaa'uun soba balbala dhugaa cufattee teessuu fakkaata. Jijjiirama barbaadde taanaan jijjiiramni yeroo hunduma jira. Waan akka jijjiiramni karaa biyya Jibuutii dooniidhaan alaa dhufuutti eeguu hin qabdu. Jijjiiramni achiin hin dhufu. Jijjiiramni yeroo barbaaddetti harkuma kee keessa jira. Gaggeessaan jijjiiramaa waan dursuu qabuuf dursa kenna. The reason major goals are not achieved is that we spend our time doing second things first. jedhe Robert J. Michael. Kan dursuu qabu osoo hin dursin akkamitti jijjiirama fidda? Gaggeessa jijjiiramaaf guyyaan tokko sa'aatii 24 qofa miti. Waan namni kam hojjetaa oolu hojjechuu hin qabu. Sa'aatii 24 keessatti hojiin isaa yoo madaalame hojii nama tokkoo osoo hin taane kan namoota kumaatama bakka bu'u hojjechuu danda'uu qaba. Leadership is a choice you make, not a place you sit. James Maxwell. Well. Gaggeessummaan jijjiirama ta'uu dursa malee taa'uu hin dursu. Gaggeessummaan jijjiiramaa waa'ee bakka ati teessu osoo hin taane maaliif akka ati bakka qabattee teessu sitti himaa. Gaggeessummaan of tajaajiluu osoo hin taane ummata tajaajiluudha. Gaggeessitoonni jijjiirama gaggeessitoota dukkana keessan ifni itti mul'atuudha. Gaggeessitoota tuffatamuu keessaa kabajamuun akka jiru beekaniidha. Gaggeessitoonni dagatamuu keessa yaadatamuun akka jiru fageessanii kan ilaalanidha. For we are given power neither to advance our own purpose, nor to make a great show in the world, nor name. There is but one use of power, and it is to serve people. jedhe Pireezidaantiin Bush, George W. Bush, Pireezidaantiin Ameerikaa. Aangoon kan nuuf kennameef dhimma dhuunfaa akka ittiin raawwannuuf miti. Nama guddaa addunyaa ta'uufis miti. Maqaa guddaa qabaachuufis miti. Garuu kaayyoon aangoo fudhachuu keenya uummata tajaajiluu qofaaf jechuun Ameerikaan dukkana kufaatii kapitaalizimii gara injifannootti jijjiiruu danda'eera. Gaggeessummaan dursa of tajaajiluuf osoo hin taane uummata tajaajiluudha jedhu. Dursa of tajaajiluuf karoora qabda yoo ta'e gaggeessummaaf muudamuun kee kallattiidhumaan imaanaa nyaachuutti si geessa. Of tajaajiluun matuma isaatiin rakkoo hin qabu. Garuu imaanaa sirriitti galmaan ga'uuf nama hin dandeessisuuf malee. Maaliif ofii keenya caalaa dursa uummata tajaajila? Sababni isaa ummatichatu of dursee caarraa isa gaggeessuu nuuf kennu waan ta'eefidha. Yoo ati osoo gaggeessaa taatee jirtu fedhii kee giddu galeessa godhatte fedhiin uummata bal'aa immoo galma osoo hin ga'iin karaatti hafa. Gaggeessitoonni addunyaa kanarraa waan seenaa qabeessa ta'e kaa'anii darbanis warra fedhiin uummataa fedhii koonaaf caala jedhanii imaanaa galmaan ga'anii darbanidha. Garuu uummata tajaajiluun waada gaafa muudamnu dubbannu qofa ta'uu hin qabu. Gaggeessummaa keessatti dursa uummataaf tajaajila kennuuf dursa tajaajilamuu hin qabdu. Sababni isaas yoodhuma gaggeessaa sirrii taate tajaajila argachuun uummata tajaajila argachuu kee ibsa. Sirriitti hubadhu ati dursa of tajaajiluun kee gonkumaa dursa tajaajila argachuu uummataa hin ta'u.